مقبل دونالد ترامب إسرائيل إلى ضرب المنشآت النووية الإيرانية. وقال ونتنياهو يلجأ للغرب: أوقفوا جونغ أون وأبعدوه عن الفواكه. in Lebanon, along with the global pandemic, is forcing these migrants back home. Unless they're in a very vulnerable situation, they're not going to be repatriated at this point. But on southern Beirut, as the humanitarian situation is worsening in the country, and there are fears of an agenda of regaining citizens' dignity has been touring neighboring. دولية على مستويات متعددة سواء على مستوى أوروبي. كيف تراقب إيران التهديدات أو كيف تتحضر إيران لأي هجوم إسرائيلي محتمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة؟ وما الذي يفهم من تصريحات وزير الخارجية الإيراني قبل قليل والتي سمعنا؟ أنكولوليسا شان أدو سامبتا غلغلا وياتكم ميدغنا ملتو ينيما سياسة دودا أداويرتو بلسما جاراتكوف ولا كارا هوا ترمي فينفيني رتي وجين فايمني إرتش براكم لما بديك دمي أفوري ورا فينفيني أرسادتين بغاجسان بغاجيني بكيت جالالا بولما توكما نغنيا غودنا كوتا كوداتوكو قروما ويرتو الدنيا تلكي ريفي فرتو سبونما كانان بغاجسان جدا CTN هللا فاتنا إسرائيل بيروت رتي تايسا جرتو لميلين إثيوبيا سدي دوان كان جدو قنصلان إثيوبيا دامي لبنان سعودي فنا إميغريشن دافانكا كنو غافتامي كناس كل فما جراتون دغامي جرا كبجام توتا وردفتو تكينيا أكما وادا سينيغالين كورين دابي إيجنسي كان مومي منستراتين هونداي في أكسمس واجروتا جاراك اندومينان ديما لميلين كينيا تفتيي فنا كنودان حالي داندي كلينسا غورا هللا إسرائيل لبنان سرتي فرتي والكبسيسي filannoowwan galoo galaana jiraachuu malan kan jedhanii fi waajjirri gamtaa hawaasummaa kan ministeerota gama biraatiin koomishiniin balaa dandamiitii fi daandiin biyyoolessa kan xiyyaara Itoophiyaaf immigireeshinii dabalateetiin kan wajjin hojjetaa jiran ta'uu fi dhimma ariitii irratti fuulli feesbuukii akkasumas toora iimeelii fi weebsaayitii fi bilbila kallattii qoonsilaan Beeruut yeroo kamiyyuu caala akka hojjetu akeekkachiisaa fi qajeelfamni cimaan kennamuun wal qabsiise odeeffannoowwan bilbilaa kanneen argatan yoo jiraatanii fi gama biraatiin eeruwwan kennitanii fi haala qabatamaa keessa jirtan irratti maaltu jira caayaa niwus teeknoloojiin kanaan eegalaatii gara maadhee ijoowwan oduutti sin ceesisa. Bagiddu galeessatti haleellaan gurguddaan kibba Libaanoositti loltoota Israa'eliin fanjiiwwan kiyyeeffaman loltoota isaanii akka baala baarzaa fi bonaatti harcaasuun waraanni Israa'el gara duubatti deebi'aa jiraachuuf dadhaqqaba jechuun dhagahameeti jira. Gama biraatiin humnoonni Islamic Resistance Force kan Iraaqii hawtiin Yamanoota haleellaan jirre walakkeessa Israa'elii fi kutaa saba Jiwishii irratti roobsuun lubbuun siviilotaas dhidhimuun dhagahamee jira. Bineensa guyyaa adii nama dhidhimsu Teel Aviiviin shororkeessa Iraan argatteetiin taareen dhiichisuu irratti jirti. Al-Aqsaan baga gammadan wareegama qaalii booda haleellaa Iraan irratti isaan kiyyeeffataniif salphinni Yahudotaati jechuun dhagahame. Kooriyaan kaabaa Kim Jong-un dubbittiin Gaazaa si'achi ni gaya edaanuu dubbittiin jirtan isin jechuun iccitii Israa'elotaa bitintinsuudhaan Iraaniif ammoo wanta ajaa'ibaa kenneetii jira. Iraan fantasiyyaa biyyoota deeggarsa gurguddoo sadii argatte waqasma billaahi alayhi jechuun Ayatullah Ali Al-Khamenei John Bideniif akkasumas Benjamin Netanyahu fi kittileeyyoota mataa gaddeebise. Al-Mahdi Al-Masraan, Al-Arabiyaan, Hindustan Times fi Al Jazeeraan damee afaan Arabaaf BBC News, Times of Indian, Newsweek,
Interfactive akkasumas Associated Press Reuters irra galaalcha maddeen balballoomii Addis Standard wabeeffannee simbiraan geenya. YouTube kanaaf harawa taanaan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Odeeffannoowwan sirgiga guyyaa guyyaatiif like gochuun dagatina. Commentii keessatti CTN jechuudhaan nu jajjabeessa. Live streamii namoota jaalataniif qoqqooduudhaan waan keessan afaan sabaatiin yoomillee dhageeffachuun dagatina. CTN madhee balballoomitti waliin ceena. Haala miidhagaa baay'ee yeroo kamirraa adda haala ta'e. تتصاعد في التوترات بينها وبين روسيا. Financial crisis in Lebanon, along with the global pandemic. Our citizens who have been imprisoned for many reasons have been released. خارجية الإيراني عباس عراقجي إن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لن يمر من دون رد. وحذر عراقجي كفانوت مخانوت صدر אנחנו נצטרך בשלב ההתחלתי בכניסה. تباين في المصالح بين موسكو وطهران في عدة قضايا، فروسيا تسعى للحفاظ على علاقات متوازنة مع كل من إيران وتل أبيب ولا ترغب في مواجهة. Koreen maanejmentii dhimma lammiilee Itoophiyaa hordofuu kan waajjira ministeerota ja'a irraa walitti bahe dhimma lammiilee keenya Beeruut irraa qajeelfama muummee ministeeraatiin daandii ejensii balallii Itoophiyaa akkasumas waajjira hawaasummaa waajjira deebisanii dhaabuu fi hongeedha akkasumas waajjira immigireeshinii irraa kan hundaa'an murtiiwwan gurguddoo fudhachuu fi haala qabatamaa Libaanoos Beeruut irratti jiruun koree furmaata saffisaa barbaaduun daannoo lammiilee keenyaa taatuu fi haala odeeffannoo qabatamaa lammiileen keenya jiraniif akkasumas qindeessummaa qoonsilaa Beeruut Libaanan wajjin akkaataa itti hojjetamu irratti kallattiin kaa'ame hojii seenamuudha maddeen gabaasan. Addis Standard akka jedhutti kanaan duras Saudi Arabiyaa fi biyyoota garaa garaa irraa karaa muummee ministeeraatiin hojiiwwan dippiloomaasii qoonsilaawwan jiran wajjin hojjetamaniin lammiileen 70,000 gara biyyatti deebi'uu eeruudhaan barreeffamichi dhimma Libaanoos yaaddoo gurguddaa fi keessattuu daandiin qilleensaa cufamuun Itiyoophiyaan kan yaaddooftuu fi lammiileen Itiyoophiyaadha kan seera qabeessummaadhaan akka galmeessitti odeeffannoo qoonsilaan Beeruut fudhate 67 kan caalanii fi garuu akka walii galatti tilmaamni amma kaamee fi ejensiiwwan alseerummaadhaan lammiilee keenya gara biyya alatti gaggeessaniin wal bira qabameetiin shallaggii gara lammiileen Itoophiyaa 115 Libaanos keessa akka jiran eeruudhaan barreeffamichi furmaanni koreewwan maanejmentiif waajjiroota kanneen saffisaan odeeffannoo waayitawaa yeroo yerootti qunnamuudhaan deeggarsa karaa barbaachisaa ta'e galaanaatii fi biyyoota ollaa Libaanos wajjin dubbataa akka jiru maddeewwan Addis Standard gabaasee jira. Kanaan wal qabateetiin toora maxxansaa imbaasii yookiin qoonsilaa Beeruut kan Facebook akkasumas weebsaayitii fi imeelii seenuudhaan bilbiloota haala qabatamaa keessa jiranii fi ijoolleen yookiin lammiileen Itiyoophiyaadha rakkoowwan isaan muduu danda'u bilbila kallattii kan maaneejara yookiin ambaasaaddara hunda kaa'uudhaan odeeffannoowwan gurguddoof eeruu akka kennaniif bilbila filmaata akka dhiphina hin qabaanneef sararoota gurguddoo 6 kaa'uudha maddeen gabaasanii jiran. Haaluma kanaan bilbiloota nuti asirratti maxxansinu kana ilaaluudhaan akkasumas toora Facebook fi imeeliidha hunda odeeffachuudhaan yeroo yerootti wal odeeffachuun rakkoo jiruu fi saffisaan galmaa'uu akka qabdantu eerame lammiinii fi foon fiiti waan taateef gara oduu keenya idila addunyaa fi waaltawatti sin ceesisa. الروس التقى وزير الخارجية الروسي مع نظيره الإيراني الذي كان قائما بالأعمال قبل أن تعاين الحكومة الجديدة وقبل أن يتم تنصيب الرئيس الجديد بعده. الصراع بين إيران وتل أبيب فقد نفذت الأخيرة عدة هجمات سبرانية ضد منشآت. إن على إسرائيل ضرب المنشآت النووية الإيرانية. إن الهجوم الذي تهدد به إسرائيل إيران سيكون جديا وسيكون كبيرا وإن إسرائيل منشغلة معظم الوقت في الإعداد لهذا.
في هذه تاريخ 7 أكتوبر، يومان على ذكرى طوفان غزة، طوفان الأقصى، طوفان فلسطين. bakakkaa gurguddoo buusuudhaaf ajajni galgala kana walakkeessatti pirezidaantii Ameerikaatiin darbe iccitiin Iraanota harka ga'e salphinni mataa keessanirraa haa ta'uun herrega walirraa buusuuf Iraanotaaf xiqqoo takkas hin dhiphatina. Qocaa si ajjeesuu jedhanii sitti mure jennaan rabbi keessa jira. Dubbii mammaaksaa fakkaatuun balaa keessaniif herrega nurraa buusuuf hin dhiphatina. Inumaahu lammiilee Israa'elii kan akka baalaatti argufamuu jiraniif yoo dhiphatan maleedha. Dhaadannoon balballoomii keenya har'aa Jeneraal Muhammad Baagarii ajajaa waraanaa Iraanotaatiif akkasumas Riippaabilikii Iraanaa ARG. Erga qondaaltonni Hamaas Hizbollaa jeefaman irreen Yahudotaa har'as Boris injifattootaadha jedhanii maanguddoon waggaa 85 pirezidaantiin Ameerikaa Joon Baayidaniif kittileeyyoonni kolonii miidhaa fi hubaatii cunqursaa namoomaa carraa kaleessa Roomaanotaa fi Jarmanotaan isaan dhidhimsaa ture dagachuun Islaamaaf Kiristaanota gara Juwishiitti faallaa ta'an hunda gara jabinaan Filisxeemota 41,000 ol dhidhimsuun akkasumas kuni fiilmii dooyaati suukaneessummaan haleellaa gara jabinaa raawwataa jiran kallattii hundaan misaa'elli rukuttaawwan isaanis hanga humna dandahaniin mancaasutti kan fulleeffatee fi Israa'el kisaaraa guddaa dhaqqabsiisuu kana amanuu warri dadhaban waraanni Muusaad maadhee boombii gurguddoo Ingiliz Israa'el Ameerikaaf Xaaliyaan wabeeffachuun kutaa Yaman kibba dhiyaa Hudeeydaa dabalatee kallattiiwwan 4 irratti Libaanoosiin halkan guutuu torbeewwan kana akkasumas Gaazaas dabalatee kan itti fufaa jiru salphina booddeetii fi waan qiyaafateen fakkaatu. Haa ta'uutii Libaanos dhibbantaa 60 cabsine hojjanneet kana malees intelijeensii basaasaa fi ergannoo maallaqaan Iraanota balleessuudhaaf ramaddii taasifna jedhanii peentaagoon irraa gara Tahareenitti namoota bituuf maallaqa ramadanii tariitti milkaa'uu kan jedhu wallaahu alam. Haal duree xumuraniit boombii xayyaara guuttachuu irratti yeroo ammaa argamu. Dhibdeen callisuu kaleessaa fi har'as bakka baalaatti akkasumas qubannaa fi balaa isaanii kan hin beekneef haala mijeessuudhaa fi garjabinaaf humna qindeessa galoo galaanaa irraa hamma qilleensa gubbaaf haleellaa irratti Iraan dhidhimsinaa fi fuulli jeettiiwwan Ameerikaa akkasumas Israa'el gara Tahareenitti daqiiqaawwantu hafa jedha. Associated Press tarii yeroo nuti odeessa kana isinii qindeessinu ammoo haleellaan eegaluu danda'a. Today marks 1 year since the horrific events of October 7th when Hamas launched a large-scale terror attack in Israel. Onkololeessa torba Hamas tarkaanfii san fudhachuun lammiilee Israa'eliidhaa hedduu irratti tarkaanfii fudhatuuf hedduuwwan ugguru hangammaatti ugguramtoonni sun kan hin deebiin baay'ee gaddine madoo isaaniitiif baay'ee dhukkubsanne balaaleffanne. Har'a garuu dubbittiin dubbii san osoo hin taane dubbii olaantummaa irree garsiisuuti. Kun ammoo chaartara heera mootummoota idilaa addunyaatti illee yoomillee taanan gaafatama jalaa nama hin baasu. Warri ammoo kana godhan ammoo mandhee dhaabbata kana ijaaranii dhaabbata kana diigaa jiraachuu jechuun amma sa'aatii 2 dura dheekkama guddaa saffisaan hatattamaa yookaan hin dhaabin taate diigamuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii bira darbeetiin yaaddoon wal waraansaa addunyaa isa xumuraa akka ta'e akeekkachiisuun addunyaan teettee laaluu osoo hin taane saffisaan akka dhaabatuu fi gochi Israa'el duguggaa kutaa naannicha baha gidduu galeessaatti gochaa jirtu kun qiyaasa Ameerikaa taanaan hedduu nama gaddisiisa. Kun olaantummaa seeraa yookiin nagayaa fi ofirraa qolannaa yookiin shororkeessummaa ittisuu miti jechuun dhagame. For Palestinians in Gaza and now the people of Lebanon. I have spoken out about these often and clearly. It's time for the release of the hostages, time to silence the guns, time to stop the suffering that has engulfed the region. فهو خيار لا أحد يملك القدرة على فرضه سوى واشنطن. هي معركة وجود إذن ساحتها الجغرافية العربية. كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن استعدادات للهجوم على إيران وأن الجيش منشغل معظم الوقت في التخطيط للهجوم.
ونقلت الإذاعة عن مصدر عسكري قوله إيران، لكنهم أكدوا التنسيق بين إسرائيل. في تصريحات له أن موسكو ترى في تحركات إسرائيل محاولة لجر الولايات المتحدة إلى مواجهة عسكرية في الشرق الأوسط. في المقابل أثنى لافروف على ما وصفه بالمسؤولية الكبيرة التي يظهرها القادة الإيرانيون في التعامل مع لوتا إسرائيل الرتي ديمو برادر بيتين هيزبولان كيبا ليبانوس أردوتا كليس فالمين الرتي جيب فميرنتي لولتوتا إسرائيل كا بالاتي هرجا سوفتانكي ومركبا سانتين آدتشا ترانوندي كان جلا فمن توفي قباسا أما تايمز أوف إسرائيل باسين ريفي إسرائيلي كان تايمز أوف إنديا وبنفتشون أرغاني لولتون ديقدما غيارا جلا فمون إسرائيل تي حربي في مصيبان غرغدون بودايمن منون إسلاميك ريزيستانسي في إراقي والفرقادان هللا غرغدون walakkeessaa fi akkasumas naannoo argama saba jiwishii irratti kan fudhatan ta'uu fi hawtiin yamanootaa ammoo argama iddoo waajjira Benjamin Netanyahu Cruise misaayiliin haleelee jedha Times of Indian. Kabajamtoota hordoftoota keenya yaaddoo keessa kan galteef qolannaadhaaf kan teessu Ameerikaan Jeneraal Eric Korila kan baha gidduu galeessa gama Tel Avivitti erguun Yoav Galant wajjin mari'achaa jiraachuun dhagahame. Waraanni keenya jedhe ajajan Jeneraal Muhammad Bagari kan Iraanidha niikuleeriidhaan ta'a si'achi jechuun abjuu keessan hin tursiisina dafa raawwadha jechuun ammoo wal gaafachiisaa ta'e. Humnoonni maadheewwan peeroksii qofti haleellaa gurguddaadhaan boqonnaa kan dhoggan Israa'el dhaadannoon isii ammas laphee guutuun kan itti fufee jiru ta'uu fi Hizbollaan yeroo kamiyyuu caala tarkaanfiiwwan fudhatu kan cimsee itti fufuu fi humnoonni Islaamic Resistance fi Iraaqii akkasumas kanneen humnoota alaa akkasumas maddeen gurguddoon akka odeeffannoo taas miidiyaa Raashiyaa wabeeffatan humnoonni Iraaqii gara Libaanoositti cabsanii seenuunis har'a odeeffannoowwan gurguddaan Newsweek fi Sputnik Raashiyaa gabaasaniiti jiran. Lolichi kallattiiwwan gurguddootti deemaa kan jiruuf baha gidduu galeessa fudhateetiin daaraa gochuuf akka deemaa jiru xiinxaltoonni gamanuma lafa kaaniiti jiran. Haala amma qabatamaa jiruun Odeessaa waliin haasaa keessoo Raashiyaa, Iraan, Kooriyaa Kaabaa fi Chaayinaan itti jirtu ammoo Israa'eliidhaaf dhidhima jedhameetiin jira. Bulchiinsi Baayiden akkuma jiruun farra mirga ilmaan namaa irratti bobbaasee ficcisiisaa jiraachuu fi kaayyoo imala seenaa Ameerikaa dimokiraasiif mirga namoomaa cabsuun aangoo mootummoota gamtoomanis guutumaan guututti balbala cufateetiin simboolii ta'ee argamuun lubbuun Filisxeemota akkasumas Libaananii fi baha gidduu galeessaa keessatti harcaafamuu irratti jira. Hawtiin Yamanoota dabalachuudhaan hanga barbaachisaa ta'e bahaa dhiya kibba Israa'el haleeluudhaaf qophii xumuruu isaa akeekkachiisuun Netanyahu washablahab taasise. Dirree Erbilaaf akkasumas ammoo haleellaa dirree xiyyaaraa irratti deebisee fudhachuu fi odeeffannoon saatalaayitii amma argamaa jiruu fi iccitiiwwan gurguddoo Israa'el akkan gabaafne jetteen Israa'el humna haleellaa guutumaan guututti F-35 digdama dhabuun ishii mirkanaa'e. Iraan ammas haleellaa guddaa niwukileerii Israa'el irratti fudhachuuf qophii ta'uudha maddeen gabaasanii. تهديد لا أحد يتنبأ بمآلاته خاصة عقب إثبات الجماعة المتضامنة مع غزة لجديتها وما قامت به من عمليات في البحر الأحمر وقطعها. نعم ابقى معي حضرة العميد. أو معامل كيماوية أو مخازن أسلحة وذخائر وصواريخ. ابقى معي سنستمع بالصوت الطبيعي لما يحصل مباشرة على نتابع هذه الصور التي وردت قبل قليل من دير البلح ومحاولات الإنقاذ من داخل المسجد الذي هدم على رأس من ummata Filisxeemiifis ummata Libaanoosiifis ifa wanti an dubbadhu tokko yeroon kun yeroo ibiddaan wal bobeessan yeroo dhukaasan wal duguugan yeroo wal buqqisan osoo hin taane yeroo itti guramtootaa fi hidhamtoota wal jijjiiraniitiin nagayaan waliin jiraatan. Kana hunda ammoo olaantummaan bakka itti cabe beeyna irree garee tokkootiin qofa duguuggamaa jiran. Ana ammoo gama kootiin iftoominaan baasee dubbadha. Itti gaafatummaan seeraa yoo jiraate itti gaafatummaa seeraati. Kanaaf gama keessaniin waan jiru hunda dhaaba. Isinis haleellaa harka deebii dhaaba jechuudhaan barreessaan mootummoota dheekkamsa guddaan dubbatan. Kabajamtoota hordoftoota keenya odeessa keenya itti aanuun walitti deebina. Guyyaa gaarii.